Qormaata jireenyaa kutaa shanaffaa akkam jirtu hordoftoota koo nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jechaa kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib viidiyoo kanas laayik gochuun jalqaba. Yaada fi miirri keessan anaaf haamileedha waan ta'eef koomentii jalatti yaada fi miira dhuunfaa keessan naaf barreessaa. Kanneen seenessa qormaata jireenyaa kana kutaalee darbaniin dhaggeeffanne ammuma chaanaalii kana jala seentanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Egaan kutaa afuraffaa darbe keessatti seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun abbaan buddeenaa yaadanii Galataan sababa isheen beekaa waliin deemteef mana baatee akka deemtu gonkumaa ija ishee arguu akka hin barbaanne erga itti himee isheenis akka nama fira dhukkuba garaa ishee itti maddu wayii bira deemuu mana sana dhiistee baatee gara bakka awwaalcha tokkoo deemte. Achittis lubbuu ishee balleessuuf funyoo ittiin of ajjeestu qopheeffattee turuu ishee isin biraan gaheen ture. Kan itti aanu fi kutaa shanaffaa immoo bifa kanaan isiniif qabadhee dhiyaadheen jiraatii hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Yaadaniin of ajjeesuuf erga murteessitee sa'aatiiwwan darbee jira. Funyoon ittiin of fannisuuf jirtu akka hin cinnetti sirreessitee xumurtee jirti. Bakka teessee kaatee awwaalcha sana keessa ijaan gamaa gamanatti daawwachuu eegalte. Callisni achi jiru baay'ee adda. Sagaleen isheetti dhagahamaa jiru sagalee qilleensaa muka waliin rukutu qofa ture. Yaadaniin ol jettee gara samii yoo ilaaltu bareedina biiftuu yeroo lixuuf jettu argite. Isheenis boo'icha dhiisuu hin dandeenye. Har'aa booda wal hin arginu biiftuu jettee akka waan nama waliin haasa'aa jirtuutti biiftuu ilaalaa sagalee baastee itti dubbachaa turte. Sana booda funyoo qabattee bosona gara mirgaa bakka awwaalchaa sana jirutti qajeelte. Awwaalchota sana keessa deemtee xumuruuf yommuu jettu ijji ishee awwaalcha tokko irratti kufe. Awwaala shamarree baay'ee bareedduu umuriin ishee waggaa 20 hin caallee ture. Jiraachuu osoo hin barbaaduu du'uun koo dirqama ta'een gara kee dhufe jedha barreeffamichi. Siidaa awwaalchaa sana irratti argite. Yaadaniin xiqqoo dhaabbattee haadha ishee yaadde. Keessa isheetti harmeen koo yoona na barbaacha dhamaa jirti ta'a ofiin jette. Ta'us garuu garaa jabaattee jirti. Osoo funyoo irratti fanniftee of ajjeesuuf jirtu hiixattee hidhaa jirtu sagalee baay'ee laafe tokko mucaa koo jedhu dhageesse. Ofirra garagaltee yoo ilaaltu monokseen tokko gara isheetti dhiyaachaa yoo jirtu argite. Yaadaniinis ija ishee abdii kutannaan guutame sanaan gara isaanii ilaalaa oo haadha koo jettee jala awwaatte. Monokseen sunis garaa dhalaa fi haadhummaa isaanii dullumni osoo hin daangessin itti siqanii bira gahuun yoo hangam miidhamtu umurii kanaan hojii waaqayyo itti gaddu kana raawwachuuf lubbuu waaqayyo siif kennes balleessuuf oonnatte maaloo jetteen sagalee dullumni qabde tokkoon. Yaadaniinis miirri mo'amuu ishee humnaa olitti ta'ee kan duraa caalaa imimmaan fuula isheerra lolaasuu eegalte. Monokseen tunis ittuma siquun harka ishee qabuun jedhi natti himi maaluma kan akka kana gootu si taasise jedhanii gaafatan. Yaadaniinis imma hooyi ani ergan du'e tureen jira jetteen qooqa yaaddoon walidhan sanaan. Monokseen tunis dubbii ishee kanatti rifachuun maqaa abbaa kan ilmaa jedhan fuula isaanii mallattoo fannoo Kiristoosiin mallatteeffatanii kun immaa hojii seexanaati. Ati yoom jiraattee qoftee kana dubbatta intala koo koottumee jechuun humna isaanii dadhabaa ta'e sanaan yaadanii harka qabuun gara mooraa mana kiristaanatti harkisanii waliin deeman. Yaadaniinis waa'ee haadha ishee fi abbaa buddeenaa ishee waan hunda tokko tokkoon itti himte. Lamaan isaaniiyyuu imimmaan isaanii to'achuu hin dandeenye. Yaadaniin isaan gaddisiistee of biraa oofuu kan hin barbaanne ta'us haadha isheef yaaduun gara manaatti deebi'uu akka qabdu itti himani. Yaadaniin garuu yoo deebitee galtes akka ishee hin galchine itti himte. Monokseen tunis yaadanii amansiisuuf malli dhumaa fi tooftan akkasuma tarkaanfiin isheen fudhattee mucaa koo haati keessiif jiraatti. Kanaaf yoo si dhabde ni duuti. Sana booda daa'imni isheen gadaamessa ishee keessatti baattee deemaa jirtuu fi obboleessa kee
Hiree kan kee kana caalutu isaan mudata. Mucaa koo mana haadha keetti deebi'i. Amma atuu guddachaa jirta. Yeroo dhiyootti of dandeessee karaa milkaa'inaa ni qabatta. Kan sitti hinaafu hundi immoo ni qaana jedhaniin miira kadhaa fi gorsa of keessaa qabuun yaadaniinis osoo hin shakkiin waan monokseen tuni jetteen hunda osoo lafa hin buusin lapheetti fudhattee deddeebitee akka isaan gaafattu waadaa galtee fi galgala keessaa sa'aatii tokkoof dhakkaatti gara manaatti deebitee galte. Yaadanii yeroo mana seentu haati ishee boo'aa akka turte fuula ishee irraa ni beekama. Galataan garuu yeroos mana hin turre haati ishee mucaa ishee yoo argitu keessi ishee boqonnaa argatee waaqa ishees galateeffattee waan nyaatamus laatte fi sa'aatii dheeraaf osoo waliin hin haasa'in erga turanii gara siree deemte. Yaadanii fi abbaan buddeenaa ishee Galataan walitti muufannaan jiraachuu itti fufanii jiru. Yaadaniinis barnoota ishee kan kolleejjii dhiistee mana gurgurtaa kompiitaraa tokko keessa hojjechuu eegaltee jirti. Tasa obsaa yoo argite halaalatti baqatti. Yoo xiqqaate obsaan hanga dubartii biraa jaallatee waa'ee ishee irraanfatutti akka hin miidhamneef obbolaa akka ta'an itti himuu hin barbaanne. Yaadaniin hojii erga jalqabdee namoota hedduu waliin wal baruu jalqabdee jirti. Beekanis yeroo hojiidhaa baatu ni gaggeessa. Akka caarraa ta'ee yoo ishee hin gaggeessine ni yaaddi. Suuta kan duraa caalaa waa'ee isaa yaaduu eegalte. Asoosama dubbisuu waan jaallattuuf hanguma asoosama dubbiste keessa isheetti jaalalli garuu akkam namatti tola jetti. Garuu ni sodaatti. Kuni osoo akka kanaan jiru Galataan guyyaa tokko qofaa ishee teechisuu yaadanii hoogganaa koo obbo Hordofaa beekte jedhaan. Isheenis eeyyee beeken jira jetteen caarra qabeettidha. Inni si fuudhuu barbaada. Meetti yaadi immoo yeroo machooftuuwwan gandaa fi ijoollee kaayyoo hin qabne safara keessa deemaa ooltu waliin karaa irra deemtu akkan sin argine jedheen dubbii ajajaan guutame wayiin si fuudhuu fi yee ani hin heerumu jettee rifattee kaatee dhaabbatte. Jaalatteeti jechuun ka'ee deeme. Yaadanii maddii ishee irra imimmaan akka lolaatti dhangala'uu jalqabe. Itti fufa. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun kanan isin biraan gahaa jiru kutaa 5ffaan kanuma irratti xumuramee jira. Kutaa 6ffaan kan itti fufu ta'atii hangasitti kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabskiraayib godhaa. Viidiyoon ani yeroo yeroon gadi dhiisu akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kana oon godhachuun dagatinaan. Viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti lafa jirtanitti nagaanaaf ta'a.